Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti seera ajiraatu jecha AGM irraa ammas odeeffannoo addaa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Odeeffannoo kana kan gamaa keessan dhiyeessuudhaan obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa keessatti Dr. Abiy Ahmed guyyaa filannootiin inni fakkeessuudhaaf bakka fakkeessuudhaaf inni oolee fi qoosaa uummanni itti qoosaa oolee gama keessan dhiyeessa. Itti aansuudhaan boordiin filannoo rakkoowwan filannoo irratti mudatan jedhee hiikaa jiraachuu himeetii jira. Eegaan bakki Dr. Abiy itti filate Jimma nagaa qabaattu iyyuu malee filannoon kutaawwan Oromiyaa hundatti rakkoo bal'aa akka uumamee fi haala nama ajaa'ibuun kaabinoonni waan addaa waan nama qaanfachiisu hojjechaa oolu odeeffannoon amma Oromiyaa irraa sassaabbanne qabannee dhufneetii jirra. Odeeffannoo kana gama keessan dhiyeessa. Bakka ganama Dr. Abiy dhaqee irraa eegala qoosaa uummanni itti kaasan itti isiniif dabala. Dr. Abiy Ahmed guyyaa irraa inni kan dorgomu godina Jimmaa aanaa Gommaa waan ta'eef godina Jimmaa aanaa Gommaatti akka imalu heduu ganama isinii gabaasuun kun yaadatama. Sambooda Dr. Abiy Ahmed wantoota barbaachisu qopheeffatee helikooftera isaa qopheeffatee gara Jimmaatti imaluun duratti magaalaa Finfinnee bakka wayii dhaquudhaan waan nama ajaa'ibsiisu fafakkeessu hojii ijoollee hojii daa'immanii akka hojjete namooti hedduun yaada isaanii itti kennaatii jiru. Wanti nama ajaa'ibu tirii nyaanni irratti dhiyaatu irratti atkiltiin yookaan kuduraa fi muduraan yookaan immoo ashaaraa magariisa jedhamee kan akka biyyoolessaatti biqiltuu dhaabbatu jedhameetiin labsame suniin tirii yookaan gabataa nyaanni itti nyaatamu irra ol tuulamee gabataa nyaanni itti nyaatamu keessaa nyaata osoo hin ta'in muka irra dhadhaabate kana akka irraa mul'atu kan agarsiisu Dr. Abiy Ahmed suuraa kaafamee fuula Facebook isaa irratti maxxanse. Mana nyaataa Imaam Fishka ijoollee sameen mazagaajaa waliin turtii gabaabaa goone jechuudhaan ganama subiidhaan guyyaa filannootiin guyyaa muddamsuutiin ol ba'ee poost godhe. Suusiin poostii isaa qabeera jechuudhaan immoo tokko yaada isaa koomentii jalatti barreesse. Akkuma suuraa irratti agartan kana wanti isin argaa jirtan kun nyaata. Nyaanni kun akkuma argaa jirtanii kan irraa mul'atu kuduraa fi muduraa jechuun biqiltuu dhaabame kan fakkaatu bosona garuu achuma keessaa suuta nyaatan. Kun hojii ijoolleeti. Kan nama galfisiisu immoo poostii isaa kana jalatti namooti hedduun yaada garaagaraa kennanii argamaniiti jiru. Mular West ብለህ ትሪ ላይ ችግኝ ማስተከል ጀመርክ እንዴ jechuudhaan qoosaa ajaa'ibaa itti qoose. Jettee tirii itti nyaatan irratti biqiltuu dhaabsisuu eegalte yaa Dr. Abiy Ahmed jechuudhaan itti kulfe. Kana qofaa miti itti dabaluudhaan way አንተ እኛ በጭንቀት ልንሞት ነው አንተ ሌላ ታሪክ ውስጥ jechuudhaan ሙና ጀማሊስ ቆሳ isin itti qoosuudhaan itti kolfite onnes ol darbitee fi jirti. Itti dabaluudhaan immoo qoosawwan garagaraa akkuma itti dhufanitti yoo ta'u kan isa faarsus jira. Abbichuu koo isumatu ismaartii taatefan si jaalladha jechuudhaanis yaada kennite takka. Nyaanni ati nyaattu jirtu kun siifaayin fe'ee si ajjeesus kan jedhes nama baay'eedha. Itti dabaluudhaan immoo Abiy ati gaarii of fakkeessita Jawaariin nuuf baasi hayyoota nuuf hiiki jechuudhaanis yaada kanaan kennaniiti jiran koomentii jalatti. Kan biraa immoo ijjitee habaddu nyaata maal nyaatta biyyee nyaadhu jechuudhaan yaadni biraa ka'eetii jira. Kan biraa immoo Abiyyaachin antan ነው የምንመርጠው jechuudhaan si qofa filanna jechuudhaan yaadni jalatti ka'eetii jira. Egaa wanti biraa immoo Immaammaa malee wayi ayyoo Oromoo beeytaa jechuudhaanis gowwaa jechuudhaanis namoonni arraba hedduu akka itti roobsanis odeeffanneetii jirra. Gama biraatiin odeeffannoon asuma jalatti ol tuulamaa jiru kun hanguma kana mara gowwaadhaa lakkaati kan jedhanis jiru. Odeeffannuma koomentii jalatti kennameen akkam oolte luxubama jechuudhaanis
nagaa gafatee luxufamaa jechuu jirtu muummichatti darbateeti jira. Zamzam Facchaaroo kan jedhamtu immoo duqeetam jechuudhaan arraba itti roobsiteeti jirti. Komentiin poostii kana jalatti kenname komentoota 8,000 ol yoo ta'u hedduun isaa kan isa faarsu yoo ta'u hedduun isaa immoo kan isa arrabsuudha. Kan isa jaalatu keessa በጣም ነው የምወደው jechuudhaan afaan amaaraatiin tokkos katabeetii jira. Muhammad Hasan immoo asuma jalatti komentii godheen waan nama gammachiisu harmee Oromoo sin beektu atis harmeen Oromoo sin beektu atis isaan hin beektu jechuudhaan yaada kana jalatti kenneetii jira. Yaadonni irra jireessi kan isa faarsan ataaniyyuu malee akkasuma yaadonni isa faarsaniin walgitan immoo kan arrabaati. Abiyyi ni kufte moo sabbar zeenaan hin jiru arra jechuudhaan tokko mootuu qoosaa akka kanaan itti qooseetii jira. Abiyyi Ahmed gama Jimmaa deemuun duratti waan akkana kana raawwate wanni kun immoo haasawa ajaa'ibaa nama wal haasofsiise ta'eetii jira. Hojii ijoollee hojjeta jechuudhaanis namni hedduun yaada itti kennu namoonni gariin immoo kun dinqiidha guyyaa filannooti bakkoota garagaraatti argamuudhaan jala hawaasaas mul'isuun immoo waan nama ajaa'ibsiisu jechuudhaan yaada isaanii kennaniitii jiru. Odeeffannoo kanaan walqabateen boordiin filannoo rakkoowwan filannoo irratti mudatan jedhe hiikaa jiraachuu hime. walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa haala filannoon itti deemaa jiru ilaalchisuun ibsaa kennanii guyyaa irraa filattootaaf paartileen akkasumas biyya keenyaaf guyyaa gaariidha jedhan. Qondaalli boordii filannoo kun haala amma jiru wayita ibsan hanga ammaatti kan nama gammachiisu rakkoo nageenyaa nu mudanne jedhan. Naannoo filannoon Amboo tokko buufata filannoo tokko qofatti raawwachiisota filannoo odeeffannoo abbaan dhufee isin fixaa jiru jedhu itti mudan akka waajjira keessa gadhiisan taasisaniiti jiru. Buufatichi adeemsa filannoo deebisanii akka jalqabsiisan amantaa qaba jechuunis dubbatte. Akka biyyaatti buufataalee filannoo itti taasifamu keessa harki caalmaan yeroodhaan adeemsi sagalee kennuu eegalame jedhan. Finfinnee irratti buufataalee filannoo 9 raawwachiistonni buufata filannoo argamuu dhabuu isaaniitiin buufataaleen osoo hin banamin turaniiru jedhan. Buufataalee kanneenitti raawwachiistota haaraa 27 ramaduun adeemsi filannoo eegalameeras jedhan. Magaalaa Finfinnee keessa buufata filannoo tokko keessatti galmeen filattoota tokko badeera kuni garuu filattoota rakkoo keessa kan galchu miti jedhan. Galmee haaraa erguun kaardii galmee filannoo fudhatanii ilaalan akka filatan taasifamaa jiraachuun dubbatan. Iddoowwan tokko tokkotti hanqinni meeshaalee isaan mudachuu kan himan Burtukaan Miidhagsaa waraqaa filannoo mana maree naannoo irratti kan mudate ta'uu himan. Rakkoon kun keessattuu naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti mudachuu himuun waraqaa maxxansiisuun xayyaaraan gara magaalichaatti kan ergan ta'uu himanin. Iddoo tokko yookiin lamatti raawwachiistota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa taajjabdoota waldaalee siviilii simachuu didanii akka ture boodarra garuu rakkinichi furamuu walitti qabduun boordichaa himaniiti jiru. Naannoo kibbaa naannoo filannoo Uba Dabra Saay jedhamutti buufata filannoo tokko keessatti meeshaan filannoo hatamuusaa fi poolisii waliin hojjetamaa jiraachuu himan. Naannoo Amaaraa fi naannoo kibbaatti bakka buutotni paartilee siyaasaa akka fedha isaaniitti socho'aa akka hin jirre reebamaa jiraachuu isaanii baajiin isaanii saamamaa akka jiru gara buufataalee filannoo seenuu dhorkamaa akka jiran odeeffannoon nu dhaqqabeera jedhan. Kunis rakkoo paartii biyya bulchuun ala paartilee morkattoota biroo mudachaa jiru ta'uun himaniitii jiru. Caasaalee mootummaa sadarkaan jiran rakkoo kana tattamaan akka furan walitti qabduun boordichaa gaafatan. Rakkoon kun haga tokko naannoo Affaar keessatti mul'achuus himaniitii jiru. Rakkoon kun hanga tokko naannoo Affaar keessatti mul'achuus himaniitii jiru. Kaadhimamtoonni paartii Baaldiraas mana hidhaa jiran hoggana paartichaa obbo Iskandar Naggaa dabalatee kanneen biroo sadi sagalee kennuu isaanii kan gaafataman. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa mana sirreessaatti buufanni filannoo hin hundeessine jedhaniitii jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee gama keessan dhiyeessine kanuma. Odeeffannoo biraatiin immootuu deebinee hanga wal garuutti nagaan nuuf tura jechaa
haalli filannoodha. Yeetiin ho'ita filannooti. Icciitii mootummaa Itoophiyaa kan inni dhoksu akkasuma waan gaarii jiru gama keessan dhiyeessuu itti fufna. Isiniif immootu gurra keessan qartanii nu eeggu hin irraanfatinaan dhaamsa kenna. Hanga walitti deebinutti tika rabbii keessa nuuf jiraadha.